Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatiif kan jaalalaa isin haa ga'u isinin jenna. Itti aansuudhaan oduu sa'aa kana qabannee dhiyaannee jirra. Hanga dhuma sagantaa kanaatti nu hojii turaan affeerraa kenna kun biiftuu Oroodha keessan jajjabeeffadha. Kallattimaan gara mata duree oduu amma qabadheetti yeroo dabru oduun jalqaba. Hiriirri mormii barattoota yuunivarsiitii Ambootiin jalqabe har'a bakkoota garaagaratti itti oolee jira. Gincii fi akkasumas lixa shaggar magaalaa Ijaajjetti barattoonni hiriira ba'uudhaan haleellaa lixa shaggara aanaa naannootti hidhattoota finxaaleeyyiin uummata nagaa irratti raawwatame mormanii jiru. Walumaa galatti rakkoo nageenyaa Oromiyaa keessatti babal'ateen walqabatee uummata Oromootiif sagalee ta'anii jiru. Dabalata odeeffannoo kana qabna. Oduun itti aanu Itiyoophiyaan gaazexeessitoota Doche Velee hayyama irraa kaaftee jirti yookaan immoo uggurtee jirti. Dabalata odeeffannoo kanallee qabannee jirra. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaatti lolli Oromiyaa bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiru. Akkuma itti fufetti jira waraanni bilisummaa Oromoo bakkoota garaagaraatti lola deemaa jiru irratti injifannoo gagabbataa argadhe jedhee jira. Har'as injifannoo dachaa argadhe yoo jedhu mootummaan gama isaati Oromiyaa bakkoota garaagaraatti opereeshinii gaggeessaa jiruun milkaa'aa jiraachuu beeksisee jira. Dabalata odeeffannoo kanallee qabna. Oduu biyya alaatiin Keeniyaan baqattootaan walqabatee seera tumtee ture ilaalchisee ibsa kennitee jirti. Dabalata odeeffannoo kanallee qabnee jirra. Guutuu odeeffannoo kanneen waliin isin wajjin ka turu ani Bariisoo Ganamooti. Guutuun odeeffannoo akka itti aanu kanatti wal dura duuban isiniif dhiyaata. Gincii fi lixa shaggar magaalaa Ijaajjetti barattoonni hiriira mormii gaggeessanii jiru. Haleellaan hidhattoonni finxaaleeyyii lixa shaggar aanaa naannootti irra deddeebi'uun namoota nagaa irratti raawwatuun lubbuu namoota hedduu galaafatan rifaatu guddaa hawaasa Oromoo biratti uumee jira. Haleellaa hidhattoonni finxaaleeyyii namoota nagaa irratti raawwatuun lubbuu namoota nagaa galaafataniin kanaan kan rifatan barattoonni yuunivarsiitii fi manneen barnoota garaagaraa gocha farra nageenyaa kana mormuudhaan bakkoota garaagaraatti hiriira mormii gaggeessuun uummata miidhaan irratti dhaqqabeef sagalee ta'uu itti fufanii jiru. Mormii fi uummata rakkoo nageenyaa keessa jiruuf sagalee ta'uun barattoota yuunivarsiitii Ambootiin kan jalqabe yoo ta'u barattoonni yuunivarsiitii Amboo walumaa galatti haalli nageenya ajjeechan hidhaa fi reebichi ilmaan Oromoo Oromiyaa keessatti irratti dhaqqabaa jiru akkasumas qaala'insi jireenyaa Oromiyaa keessatti uummata Oromoo irratti miidhaa dhaqqabsiisaa jiru irratti humna fayyadamuun dhiibbaa garaagaraa uummata irratti raawwatuun haa dhaabbatu jechuudhaan barattoonni yuunivarsiitii Amboo hiriira mormii gaggeessuun sagalee isaanii dhageessisaa kan turan yoo ta'u har'a Gincii fi akkasumas lixa shaggar magaalaa Ijaajjii fi akkasumas bakkoota garaagaraatti barattoonni hiriira mormii gaggeessuudhaan uummata isaaniitiif sagalee tahanii jiru. Oduun itti aanu Itiyoophiyaatti gaazexeessitoonni reediyoo Jarmanii Doche Velee gabaasarraa ugguramuun dhagahamee jira. Naannolee Itiyoophiyaa bakkoota garaagaraa irraa dhaabbata oduu Jarman kan ta'e Doche Veleedhaaf gaazexeessitoonni gabaasaa turan hojii gabaasaa irraa dhoorgamuu dhaabbatichi beeksisee jira. Dhaabbanni oduu Doche Velee kaleessa galgala fuula miidiyaa hawaasaa isaatiin abbaa taayitaa miidiyaa Itiyoophiyaa xalayaa barreesseen Doche Velee fi oduu gabaastonni isaa seera Itiyoophiyaa sarbuun naamusa hojichi gaafatus hin kabajne jechuudhaan himatee jira jechuudhaan ibsee jira. Dhaabbanni miidiyaa kun ibsa isaatiin oduu gabaastonni Itiyoophiyaa keessa jiraniin bara 1980 kaasee dhimmoota siyaasaa, diinagdee, hawaasummaa akkasumas kan gamtaa Afrikaa dabalatee dhaabbilee Itiyoophiyaa keessa kan naannoo kan ardii Afrikaa fi idila addunyaa kan ilaallatan gabaasawwan hordoffii gabaasaa ture jechuudhaan eeree jira. Bara 2010 kaasee lakkoofsa oduu gabaastota isa guddisuudhaan Maqalee, Bahaar Daar, Desee, Finfinnee, Hawaasaa, Dirree Dawaa fi akkasumas Asoosatti kan argaman oduu gabaastota isaa 9 ta'aniin ragaawwan walitti qabuun oduu gama lamaan madaallii qabuu fi kan dhiibbaa qaama kamiyyuu irraa bilisa ta'e gabaasuun uummata Itiyoophiyaa biraan gahaa ture jedhee jira. Haa ta'u malee abbaan taayitaa miidiyaa Itiyoophiyaa xalayaa guyyaa kaleessaa barreesseen Doche Velee fi bakka bu'oonni isaa seera Itiyoophiyaa sarbanii jiru. Naamusa hojii gaazexeessummaas hin kabajne jechuudhaan qeeqeera jechuudhaan ibseera. Har'aa irraa kaasee oduu gabaastonni dhaabbatichaa Itiyoophiyaa jiran eeyyamni hojii isaanii yeroof ugguramuu beeksisee jira. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaatti lolli Oromiyaa zoonilee Oromiyaa godinaalee fi akkasumas aanaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti gaggeeffamaa jiru itti fufee jira.
Lola Oromiyaa bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaatii fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiru kana irratti waraanni bilisummaa Oromoo loltoota mootummaa irratti bakkoota garaagaraatti tarkaanfii fudhataa jiruun miidhaa guddaa dhaqqabsiisuun hedduu hojiin ala taasisuun hedduu booji'uun meeshaalee waraanaa hedduus xiqqaa hanga guddaatti irraa hiikkatuun kasaaraa guddaa kan humna namaatii fi kan meeshaa waraanaa mootummaa irratti dhaqqabsiisu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Har'as bakkoota garaagaraatti haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwateen loltoota mootummaa hedduu hojiin ala taasisuun akkasumas meeshaalee waraanaa xiqqaa hanga guddaatti irraa hiikkatuun injifannoo argadhe jedhee jira. Haaluma kanaan waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixa Oromiyaatti har'a haleellaa barraaqaan loltoota mootummaa irratti raawwateen loltoota mootummaa hedduu hojiin ala taasisuun kaan immoo harkaan qabuu beeksisee jira. Meeshaalee waraanaa hedduus irraa hiikkadhe jedhee jira. Loltoota mootummaa konkolaataa sadiin imalaa turte irratti yookaan socho'aa turte irratti hadhee hidhuudhaan haleellaa raawwateen loltoota konkolaataa sadiin imalaa turte guutumaan guututti hojiin ala taasisuun kan haleellarraa hafte harkaan qabu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Meeshaalee waraanaa hedduus irraa hiikkatuu beeksisee jira. Bireenii dabalatee bireenii sadii dishqaa snaapparaa fi akkasumas AKM hedduu irraa hiikkatuu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Guutuu odeeffannoo kana yeroo itti aanutti qabannee dhufna. Akkasumas waraanni bilisummaa Oromoo zoonii baha Oromiyaa Harargee lixaatti haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwateen injifannoo argadhe jedhee jira. Harargee lixaa aanaa Habrotti tarkaanfii loltoota mootummaa irratti fudhateen miidhaa guddaa loltoota mootummaa irratti dhaqqabsiise jedhee jira. Aanaa Habroo Araddaa Booraa yookaan immoo 36 jedhamu keessatti onkoloolessa 23/2025 guyyaa kaleessaa jechuudha tarkaanfii loltoota mootummaa irratti fudhateen loltoota mootummaa waajjira Araddaa turte jedhamu keessa turte haleeluun sadi battalatti addunyaa kanarraa godaansisee 5 immoo madoodhaan adabuu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Akkasumas tarkaanfii waajjira jedhame kanarratti fudhateen hidhamtoota yeroo dheeraa fi sababa tokko malee yookaan badii tokko malee hidhamanii dararamaa turan gadi dhiisisuu beeksisee jira. Akkasumas waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugala Oromiyaatti humna haaraa eebbisuu beeksisee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugala Oromiyaa fuunyaan Finfinnee jalatti irra deddeebi'uun yeroo garaagaraatti humna haaraa eebbisuu itti fufee jira. Tibbanas humna haaraa yeroo dheeraaf leenjii loltummaatiif leenjii siyaasaa leenjisaa ture. Ga'umsaan leenjisee leenjii xumursiisuun sirna eebbatiin dhaqqabsiisee eebbisee bobbaasuu beeksisee jira. Akkasumas waraanni bilisummaa Oromoo kaaba Oromiyaa godina Wallootti humna haaraa yeroo dheeraaf leenjisaa ture. Kan baay'ee ta'e leenjisee leenjii xumursiisuun gara qabsootti makuu fi kallattii kaa'ee milkaa'inaan bobbaasuu beeksisee jira. Oromiyaa bakkoota garaagaraatti lola loltoota mootummaatti fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiruun walqabatee gama mootummaatti odeeffannoon jiru nu dhaqqabuu hin dandeenye. Odeeffannoo jiru argachuuf yaalaa turrus argachuu hin dandeenye. Bakkoota garaagaraatti immoo odeeffannoon gama mootummaatti odeeffannoon lola waraana bilisummaa Oromoo wajjin gaggeeffamaa jiru walqabatee kenname hin jiru. Ta'ullee mootummaan gama isaati Oromiyaa bakkoota garaagaraatti humna guddaa bobbaasuun opereeshinii bal'aa gaggeessuun waraana bilisummaa Oromoo Oromiyaa keessaa balleessuuf hojiin hojjetamaa jiru itti fufuu odeeffannoon gama mootummaa baate nu dhaqqabdee jirti. Opereeshinii bal'aa Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa jiru walqabate gama mootummaatti odeeffannoon nu dhaqqabe opereeshiniin gaggeeffamaa jiru milkaa'aa ta'uu himamee jira. Yookaan immoo milkaa'aadha jedhamee jira. Loltoonni waraana bilisummaa Oromoo hedduun harka kennataa jiru jechuudhaan maddeen miidiyaa mootummaa hedduun gabaasaa jiru. Qabatamaan garuu loltoota harka kennatan jedhame akka ragaatti qabatamaan wanti ifa taasifamee fi argisiifame yookaan immoo ifa taasifame hin jiru. Oduun itti aanu Keeniyaan murtee galmee koolugaltoota Itoophiyaa fi Eertiraa irratti dabarsitee turte irratti ibsa kennitee jirti. Keeniyaan iyyata koolugaltummaa lammiilee Itoophiyaa fi Eertiraa tokko tokkoon akka ilaaltu beeksiftee jirti. Kunis murtee galmee himata koolugaltoota lammiilee Itoophiyaa fi Eertiraa ilaalchisee waxabajjii darbe murteessite ibsa kenname ta'uun ibsameera. Komishinarri dhimma baqattoota Keeniyaa kan himata mana murtii ol'aanaatti dhiyaatee fi deebii kennan galmeen koolugaltoota kanneen dubartoota, daa'imman, qaama miidhamtootaa fi namoota miidhaan qaamaa irra ga'eef dhimma isaanii addatti ilaaluuf akka jiru himee jira. Komishinarri bakka bu'aa dhimma baqattoota Meersii Miwaasaaruu akka jedhetti dhimoonni ilaalamaa jiran qajeelfama seera idil addunyaatiin kan mirkanaa'an ta'uu namni tokko
biyya itti miidhanii irra gahe, biyya ari'atame, dararame yookaan miidhaan cimaan biroo isaa mudate akka hin deebisne seerri idil addunyaa akka dhorku ibsuun kanas seera kana kan kabajan ta'uu mirkaneessanii jiru. Itti dabaluunis qajeelfamni kun adoolessa 31 erga bahee booda biyyoota lamaan irra iyyannoowwan 100 ol eeyyama argachuu ibsanii jiru. Dhaabbileen miti mootummaa hedduun garuu murtee kana mormanii jiru. Sababni isaas qajeelfamni kun mirga baqattootaa fi kooluu galtoota sarbaa jira jechuudhaan jedhee jira. Kana boodas manni murtii ol aanaa ajaja mootummaan galmee kooluu galtoota biyyoota kanneenii akka hin dhaabne dhorku baasee jira. Dhaabbileen kunneen qajeelfamni kun tumaalee seera kamiyyuu kan hin hundoofne akkasumas amanamummaa badaa kan of keessaa qabu fi aangoo seeraan heeyyamame yookaan eeyyamame kan sarbu jechuudhaan ibsanii jiru. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo oduu namaaf qabadde kan hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin isin wajjin ka ture ani Bariisoo Ganamooti. Hanga yeroo itti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi Rabbi isiniif haa baay'atu. Nagatti nu turaan immoo hawwii kennaa nagatti nu turaa.